baay'ee tokko ulfaata baay'ee nama gaddisiisa maaliif jennaani kanaanuu osoo dhukkuba rabbii osoo dhukkuba waaqayyoon itti fide ta'e haa ta'u akkamittiin ilmi namaa walitti jabaatee hamma kana lubbuu wal baasee dhugaa walii dhoksu osoo namni biraallee wal dhufee sin miidhe odoo namni biraallee dhufee nu miidheeti eeyyan nama biraa sana komatan jechuudha akkamitti ani hin beeku baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii jechuudha gizee meeqaffaa dhagaamaa jira jechuudha ishee micayyoo hamboo kan dhiyoo kana duute amma yoonatitti dhugaan ishee hin baane ani ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti sinifaa baay'atu akkam jirtan akkam saa kana keessan anobboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qabaa nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaalladha akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha ka egaa carraan ijoollee gula namaa akkasumas jireenya ofii jijjiiruudha jireenya maatii ofii jijjiiruudhaaf jijjiiranii biyyaa bahan guyyaan boo'icha guyyaan gadda ta'aa jira keessattuu biyya Dubaay kana keessatti jechuudha ani maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa rabbii jechuudha yeroo hunda rakkina yeroo hunda ijoolleen keenya lubbuun isaanii darbee akkasumas immoo haalli isaan ittiin du'an dhugaan isaanii dhokatee jechuudha maaliif ammoo mucayyoon kuni gariin balaa konkolaataatiin duute jedha gariin immoo gaazii turratti fanaddee jedha gariin immoo dhukkubsattee duute jedha mucayyoon kun lubbuu ishee nama tokko namni tokko si'a sadii ka'ee du'a moo akkamitti sababni isheen ittiin duute kun sadii ta'uu danda'e garuu an dhugaan isin jedha bara kana keessa ilma namaa keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo hammam akka garaa walitti jabaataa jiranii ani maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa rabbii jechuudha biyya keessatti illee ta'ee sanuu biyya ofiisirraallee godaananii biyya ormaa keessatti illee sanuu ilmi namaa akkamittiin jiraata akkamittiin baay'ee lafa garaa ofii ga'eetiin iyyuu galuu danda'a dhugaa baay'ee tokko ulfaata baay'ee nama gaddisiisa maaliif jennaani kanaanuu osoo dhukkuba rabbii osoo dhukkuba waaqayyoon itti fide ta'e haa ta'u akkamittiin ilmi namaa walitti jabaatee hamma kana lubbuu wal baasee dhugaa walii dhoksu osoo namni biraallee wal dhufee sin miidhe odoo namni biraallee dhufee nu miidheeti eeyyan nama biraa sana komatan jechuudha akkamitti ani hin beeku baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii jechuudha gizee meeqaffaa dhagaamaa jira jechuudha ishee micayyoo hamboo kan dhiyoo kana duute amma yoonatitti dhugaan ishee hin baane ani gama kootiin hin dhageenye jechuudha akka dhuunfaa kootti jechuudha ganaa osoo sun iyyuu hin ta'in ishee sana booda iyyuu sadii moo lama erga sanaa kan ta'e amma immoo isheen kunis garuu dhugumatti jechuudha lammii Itoophiyaa kan biyya Dubaay san keessa jiranii amma mootummaan biyya isaanii isin danda'e mootummaan biyya keenyaa biyya itti dhalattan biyya abbaa keessan irratti isin hin dandeenye dhugaa rabbii maaliif akka ta'e hin beeku rakkinni yeroo baay'ee biyyuma sana keessatti jechuudha kanaan immoo halagaa yookaan namoota biraatirraa dhufee miti namootuma keenyuma deebi'ee wal miidhaa jira biyyoo namaa keessatti biyya ormaa keessatti illee jechuudha akka fakkeenyaaf biyyoota garaagaraa biyyoota Joordaan Beeruut kana kanatti rakkoo namoota zeegaa biraatiin irra ga'e akkasumas immoo rakkoowwan adda addaatiin ijoolleen gola madaamii keessa jirtu kan miidhamaa turte jechuudha garuu Dubaay keessatti kan walitti dhufee jaalala fakkeessee daa'ima baachisee biraa sokkus ijoollee keenya kan fidaa maallaqaan sinii erga jedhee maallaqa irraa fudhatee nyaatee badus ijoollee keenya halagaa miti osoo halagaa ta'e namni halagaa hin komataa isimooyyuu oo gaafate illee seera qabaa seeran gaafata jechuudha kana ijoolleen gaafa gadi baatee himattee asumatti nuti jaarsummaa akkas jedhanii abaabbalanii ijoollee ukkaamsaniituma dhugaa isaaniitis maallaqni isaaniitis lubbuun isaaniillee akkasumas dhokatee hafaa jira jechuudha maaliif ta'a kun hamma yoomititti akkanatti dararama ijoolleen hamma yoomititti biyya ofiitirraa godaananii odoo biyya isaanii keessatti ta'e illee eeyyee haa ta'u biyya namaa keessatti illee akka kanatti jechuudha lubbuun namaa hamma lubbuu bineensaa gahuu dadhabee tooni bakkuma argetti alcaa bakkuma argetti du'aa dhugaan isaanii ukkaanfamaatii oola dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif akka ta'e hin beekoni ijoollee keenya ofuma keenya walitti garagarree wal nyaataa jirra ofuma keenya walitti garagarree bineensa walitti ta'aa jirra dhugaa rabbii jechuudha maaliif jenna yeroo baay'ee jechuudha namoonni tokko tokkos jechuudha biyyaa gaafa ba'an kaayyoo isaanii kan biraa gaafa achi gaan immoo kaayyoo isaanii dagatanii akkasuma akka ebeluuttan jiraadha jechuudha fakkeenya namoota biraa fudhatanii namoonni tokko jechuudha bahanii kan iddoo ijaasaatiitti jechuudha torbee lama ji'a tokko kan kana caarraa isaanii sa'aatii isaanii guban baay'ee isaantu jira jechuudha haa ta'u sun illee ofiidhaa fedha isaaniitii ba'anii rakkoon illee warra ga'e illee haa ta'u mucayyoon kun amma mana ishee hojjettu kan baasee mucayyoo amma waa meeqa dubbataa jirtu kana yookaas immoo wayiin akkasitti duute wayiin akkanatti duute maaliif dhugaa isheen ittiin duute kan hin mul'anne jechuudha akkasuma reefishiif marammaramuu hin qabu maaliif jedhame suni sababa qaba miti yoo kana waa meeshaa garaa ishee keessa yaasanii gurgurataniiti jechuudha
kanaaf eenyu kana ofuma keenya wal gurgurra jechuudha ofuma keenya wal nyaataa jirra walitti garagarree jechuudha namni biraa biyya biraa irraa yookaan zeegaan biraa dhufee nu miidhaa hin jiru jechuudha ofii keenya wal miidhaa jirra jechuudha kun immoo iyyuu hamma yoomititti ta'a biyya keessatti illee alatti illee hamma yoomititti ta'a maaliif waliif hin dhukkubsanne nuti maaliif waliif hin yaanne nuti dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko jechuudha yerootti guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko namni nagaa waan sammuu nama qabbalisu yookaan waan yaada nama haara nama galfachiisu tokko hin dhageenyu bakka waan abdii nama kutachiisu jechuudha waan jireenya isin jibbisiisu jechuudha maaliif har'a mucayyoon tuni kichuu ganaa lafaa dhufaarra sababa tokko malee nan guddadha nan jijjiirama jettee maatii ishiitirraa godaante har'a baatee urfatti akka kanatti hafuun yookaas immoo sababa tokko malee osoo du'a rabbiirraa dhufee ta'e eeyyee namni kamiyyuu hin du'a hundi keenya iyyuu guyyaa eegganna malee namni achi hin deemne hin jiru garuu akka kanatti gaafa dhugaan namaa awwaallamee irra taa'anii jechuudha maallaqatti ishee jijjiirratanii maallaqa sana nyaata garuu ani baay'ee tokko jechuudha maaliif baay'ee wanti akkanaa kun osoo jalqabuma gaafa uumamu dhugaan ba'ee yookaan rakkoon sun furamee toonii qabatamaadhaan beekamee namni sun qiraatii argatee wanni akkanaa kun hin deddeebi'u garuu dhugaan lubbuu namaa qanumaan qaniidhaan awwaallamaa qanumaan qaniidhaan dhokataa deemu kun kan san caalu fidaa deema kan san caalu cubbuutti nu geessaa deema jechuudha ganaa jechuudha kanaaf kun yoo hamma yoomititti ta'a maaliif hamma yoomititti namni dhagayeetuma bira taruun akka nama nagarreetitti bira taruun hamma yoomititti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii ani baay'ee tokko jechuudha gaafii natti ta'a gisee tokko namatti quba qabna garuu nama biraa alagaa yookaas immoo ollaa keenya komanna malee ofuma keenya iyyuu gara jabummaa nuti walirratti qabnu kana jedhamee lakkaawwamee hin dhumu jechuudha baay'ee garaa walitti jabaanna nuti ijoolleen Oromoo jechuudha kanaaf iyyuu kun hamma yoomititti ta'a maaliif osoo kan jalqabaa suni seeraan ifa ba'ee namni sun qixaatii argatee kan biraallee injiilaa irraa deebi'a kan san caalu ta'a hin bulu kan san caalu hojjetamaa hin bulu jechuudha kanaaf iyyuu hamma yoomititti maaliif waan kan ofirraa dhaabsisu keessattuu kan biyya Dubaay san keessa jiraatan jechuudha jiraattonni namni gola madaamis ta'e kan alarra of danda'anii jiraatanis ta'e jechuudha walumaa galatti jechuudha ani rakkina bakki sana jiru hin beeku maaliif akka ta'e hin beeku kana keessa miskiinni maatii isaaniitiif jiraataa obbolaa isaaniitiif jiraataa jiran baay'ee isaaniitu jira kan mataa gadi qabatanii bulan jechuudha haa ta'u malee maqaan isaanii immoo qixxuma yaamama fakkeenya kana qixxuma walitti qabee yaamarami akkuma koo kana namni biraas walumatti qabeeti kan yaamu jechuudha maaliif jiru miskiinni kan jireenya ofiitiif kaayyoo ofiitiif jiraatan abjuuf mul'ata ofii bira ga'uudhaaf kan tattaafatan mataa ofii gadi qabatanii beelaanii dhoobatanii gola namaa keessatti gad ukkaamamanii toni hafuura ofii dhofkatanii kaayyoo ofii bira ga'uudhaaf tattaafatan baay'ee isaaniitu jira garuu isaan sunis jara kana wajjin qixxuma yaamaman jechuudha kanaaf kuni hamma yoomititti ta'uu qaba nurraa haa dhaabbatu dhugaa rabbii jechuudha maaliif ijoolleen har'a du'anii dhugaan isaanii lubbuun isaanii badu kun jechuudha obbolawuma keessanii maaliif Oromoon jechuudha tokko jettan gaafa afaaniin namoota biraa yookaas immoo namoota biraatiif fakkeenya ta'uu barbaadanii tokko jettan garuu kan walitti garagaree toon iyyuu akka halagaa akka bineensa alaa dhufee akka diinatitti wal nyaatu immoo isin kanaaf sun yoo wanti afaaniin jedhamu sun hojiidhaan raawwalee jira eessa hojiidhaan afaaniin jettu malee hojiidhaan eessa maaliif egaa obboleettii keessan akka nama sin bukkeetti rakkatee tokko akka obbolaa keessaniitti akka obboleettii keessaniitti hin laalle maallaqa irraa fiddanii dhimma ishiiti maal nu galche jettanii egaa nyaattanii eega jaalala fakkeessitanii itti dhuftanii gaafa isaan daa'ima garaatti baatanii gattanii biraa sokkuu eessa reekuni eessa jechaani malee hojiidhaan ikkoo zeeroorra jirtan kanaaf iyyuu kun ta'uu hin qabu lammata immoo jechuudha suuraan kun lama asirratti kanan fakkeenyaaf irra iskiriin irra kaa'e kun jechuudha micayyoon kun jechuudha namoonni tokko jiru miti yaada sammuu isaanii keessaa maddeen ilaalcha sammuu isaanii keessaa dhufe hiximii tokko yookaas immoo yaada tokko kan TikTok irratti isaan simmeetii isaanitti dhagaame tokko fakkeenyaaf gam tokkoon sirriidha laayikii fooloo ittiin argatu gam tokkoon TikTok isaanii ittiin guddifatu gam tokkoon immoo beekamtii ittiin argatu jarrisu namoonni tokko immoo jechuudha gaafa waan akkasii dhaggeeffattan haa ta'u malee isteeppii keessa dabartan yookaas immoo bu'aa bahiin keessa dabartan yaada namni sun dubbate sanaan wal fakkaachuu danda'a akkasumas immoo cinqata keessa keessanii dubbachuu danda'a namni sun viidiyoo nama sanaa irratti dhaxxanii boo'atii viidiyoo hin waraabinaa hammam takka yoo rakkattan hammam takka keessa keessan godaanni isaa yoo qabaate jechuudha maaliif
namni miidiyaa kanarra jiru ittuyyuu qoree san caalu isinitti kasakasee sin bira darba malee namni eessa rakkatte rakkoon kee maali jedhee akka obboleessa akka obboleetiitti galee keessan rakkoo keessa sana isiniif furuu hin jiru. Maaliif yoo isin hin jedhe mucayyoon kun amma jechuudha sagalee sana dhageeffadhee jira sirriitti jechuudha. Sirriidha namni kamiyyuu isteeppii akkasii keessa hin darba. Jarri kun garuu isiniif yaadanii miti viidiyoo kana kan hojjetan ilaalcha isaaniirraa madde akkasumas immoo gam tokkoon isaan ittiin beekamtii argachuuf ittiin guddachuuf. Kanaafuu isin immoo jechuudha miidiyaa irra baatanii hamma nama ofitti qofalchiisan hamma akkatti hirqatanii boochan jechuudha. Jechuudha dhaxxanii viidiyoo nama sanaati irratti gaafa boo'atii waraabdanii doyitii gootanii irratti garuu akka kanatti jechuudha. Maaliif namni kasan caalu ajandaa isin godhatee asiifachi suura keessatti sawwaree ittiin isinitti kolfaa maqaa sana caalu isiniif baasaa jaalalaan akkana bochii waan kanaaf akkas bochii isiniin jedhu jechuudha. Mucayyoon kun wanti sun waa'ee jaalalaati kan inni ibsu jechuudha. Waa'ee jaalalaa akkasumas namoota wal jaalatanii namni tokko wal jaalatanii isteepii dheeraa waliin deemanii wal gatanii yookaas immoo inni sun gatee biraa deemedha. Wanti inni ibsu jechuudha. Jechi sun jechuudha. Isaa sanarratti duwiitii gootee hakaakatti hirqitee boosi jechuudha. Maafan boo'a eenyuun gammachiisuufi namni kamiyyuu jechuudha ko keessa isaatitti kan madaa dhabeen jiru. Namni bu'aa bayii hedduu hin dabarsine hin jiru. Garuu eenyuun gammachiisan xalaata keessan fuulduratti boochanii akka sanatti gammachiisu moo xalaata keessan ashannaftanii nama hojiidhaan nama sana mo'ate yookaas immoo nama abjuuf mul'ata isaa bira ga'eetoo nama sana caalu ta'uu qabdammoo nama sana gadi ziqqeettanii namoonni baay'een akka quba isinitti qaban namoonni baay'een akka isinirraa kolfanidha kan viidiyoo achirratti bu'atii waraabdan ta'uu hin qabu keessattuu ijoolleen keenya. Sini galee mucayyoon kun keessan galee haay jennaan illee naa deebisuu didde jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiitirraa of eeggannoo godha. Maaliif jennaani gaarummaa hin qabu namni quba isinitti qaba malee eenyumtuyyuu isiniif heetooni lapheen dhaatee kan akka obboleettii akka obboleessa isaatitti lakki wanti kun sirraan ilaallatu dhiisi siin jedhu hin jiru. Kanaafiyyuu hammam takka yoo siin kan fa'ellee hammam takka yoo keessa keessanitti garaan isin badellee keessa keessanitti bakka lafa jirtanitti isumayyuu boo'uun isin hin barbaachisu kadhannaa godha waaqayyo waan akkasiin irraa kuti yaada akkana fuuldura kooti bal'eessi. Abjuu koo biraan naa ga'i beetasaba koo fayyaa naa taasisi maatiin koo fayyaa ta'anii jiraannan jechuudha. Lafa yaade sana sababa hin ga'u jechuudha nin ga'a namni kanaaf nama halagaa boru namni tokko yoo deeme kan biraa dhufa jireenyi itti fufa jireenyi iddoodhuma kaleessa sanatti dhaabbatee hin hafu maaliif jireenyi itti fufa sin nama abjuu qabu nama mul'ata qabu ta'a malee jireenyi itti fufa eenyumtuyyuu isa kaleessa sana deebi'ee hin jiraatu guyyaa har'aa kana sa'aatii har'aa kana kan jiraataa jiru sababa ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaan kaleessa darbeera garuu akka seenaatitti siif ejjennoo ta'uu qaba. Kaleessa kee ilaaltee fuuldura keetti takkafachuun waanuma jiru garuu boo'uun sirraan eegamu gadduun sirraa hin eegamu eenyuuf jettee maaliif amma fayyaa qabdutti amma waaqayyo harka fayyaa miila fayyaa sii kennetti uffadhu nyaadhu dhugii kolfii taphadhu hojjedhu inni guddaan qabeenya ofirratti hin beekne hojjettee baatee galuun suniyyuu qabeenya guddaadha ofirratti hin beeknu malee nuti jechuudha. Gaafa dhukkubsanne qofa kan nuti lakkaa qabeenyi guddaan ani qabu fayyaa koo ture jenneetoni keessa keenyatti deebine yaadan bannu maalidha gaafa dhukkubsanne itillee irratti hafne yookaan ciisne siree irratti hafne jechuudha. Kanaaf sana ta'uu hin qabu amma fayyaa qabdanitti sammuu keessan hin cannaqana sammuu keessan firii godhaa kolfaa taphadhaa maaliif keessattuu ilma dhiiraa keessattuu dhiira bara kana maaltu na boochisa maafan boo'an tokko yoo deeme kan biraatu dhufa jireenya itti fufa maaliif ati nama of danda'ee jiru ati nama kaayyoo qabu tokko ta'e malee ati barbaaddee osoo hin taane si barbaadee dhufuun dirqama. Eenyumtuyyuu jechuudha kun eenyum birattuyyuu jechuudha barbaaddee dhaquu hin qabdu dhiirri sun si barbaadee lafaate jirtu dhufuu qaba. Kanaafuu nama sana ta'uudhaaf immoo maal ta'uudha nama of ta'ee jiraatu of ta'aa jiraadha ofii keessaniif iddoo kennaa ofii keessaniif iddoo xiqqaa tokko ofii kennitanii namni kamiyyuu achumatti isinirra tarkaanfatee darba malee namni ol sin qabu hin jiru. Kanaaf iddoo guddaa ofiif kennaa waan qabdan irratti gammadaa waan qabdan irratti sammuu keessan firii taasisaa maatiin keessa fayyaa ta'ee jennaan jechuudha. Waa takka jechuudha dhugaan isiniin jedha maatii keessantu dursa waan hundarrayyuu kan utubaa ta'ee isiniif dhaabbachuu danda'u maatiin keessan nagaa ta'ee jiraate innaan fayyaa taatanii jiraatanii innaan kun lamaan gahaadha isiniif jechuudha. Maaliif namni fayyaa qabu olee bula malee hin bubbula malee lafa yaade sana hin ga'a lafa abjuuf mul'ata isaa sana osoo hin ga'in tasumayyuu hin hafuu jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasii sinirraan eegamu waan akkasii ofirraa kutaa namni yaada waan akkasii qabdan jechuudha. Mucayyoon kuni kana suuraa ishee fide waan natti dhaga'ameef jechuudha. Immoo simiti hirqitee jechuudha. Immaan akka kanatti uffata ishee tortorsee jechuudha dhugaa.
maaltu na boochisa ka na biraa sokkeedha kan isaaf akkas bu'aa ani maaltu na boochisa maaliif namni kamiyyuu jechuudha bu'aa bayii hedduu keessa hin darba garuu amma kana miidiyaa irra baatanii tooniyyuu gadda keessan nama hin agarsiisina bakka kolfaata bal'aa hammam takka yoo miidhamtan jechuudha namni quba isinitti qaba maqaa san caalu isiniif kenna malee kan isinii gaddu sababa hin jirreef jechuudha kanaaf obboloota koo yaadni koo kana fakkaata isa mucayyoo ammaati irratti jechuudha kan duute jedhan immoo rabbiin hammas taanan jechuudha dhugaashee hin gatini waaqayyo dhugaashee haa barbaadu nafseen tuni jechuudha hin ooltiin bulti malee lafa kamittuyyuu ni waatti guyyaa tokko namni suni akka hojii isaatitti qabamee tooni harka rabbii dura kan dhaabbatu ta'a ammas rabbi dhugaashee hin gatini waaqayyo dhugaashee haa barbaadu garuu biyya san keessatti dhugaan isin jira jiraattonni achi jirtan hundi keessan waan akkana kana mormitanii dizee tokko osoo ofirraa kuttanii waan akkasii kun isinitti hin deebi'u haa ta'u malee ijoolleen keenya ani hin beeku maal takka dhugaa rabbii maal takka ijoollee ilmaan oromoo gidduutti uumamaatii jiru waaqayyo bichaatu beeka kanaaf rabbi garaa ilma namaatti rifatu laphee ilma namaatti rifatu nuuf haa kennu hamma kana garaa jabaachuun gaarummaa hin qabu sinin jedha obboloota koo looyyoon dogongoreera ta'e lafa dogongora kootti dhiifama naa godhaa yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti yaada keessan naa kaa'uu hin dagatinaadha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin sinin jedha nagaan